أكم جرتان خبجمتوتا هردفتوتا فوركت انترتينمنت خون قبي خينيا مال تجراتي قبي خينيا مال تجراتين دموتا غرا سوشيال ميديا تفي لفرتس مودة تانية في وانتوتا ديما جران غرا رتي غرا خينيا فيني خيس موتا تكاهو نموتا نوجين جرانين ولين خان إرت مريانو تا أكسما ياد خيسانيس فرنة وانسين نغافتان تكاهو ياد أكنتي إرت مريانو بربادن غرا خينيا دي استان دي بفني إرت مريانو rakkoo jiranii fi hanqinoota jiran waliin sirreessinee rakkoota jiranillee furmaata kan waliin itti ilaalluudha qophiin kuni. Qophii keenyaarraatiin gaa dargaggoota lama asitti waliin mari'achuudhaaf istuudiyoo teenyatti argamnee jira. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nufaan turan nafeerraa teenyatti kabajaati. Tole egaa baga gara istuudiyoo teenyaa dhuftanii mee jalqaba hagamanaan jiru kana egaa uummanni keenya tana dura illee ni beekanii istuudiyoo teenyatti mee gara mirgaatiin jiru kana. مكاخذ الراحة. أوكي. بيت ولا مقالة. درارتي أبو برا أسيتون أفيرو خيتو في الدوغالو تومي. أني مكان خيا صدام حسين ريبا واريتين جامم. قرو حواسني خيرهم بلينان ريبا جي خنا يموتها. ريبا كوني مكا خيو خياتي قرو هدونا ما قصتي بيها. أني دالوني خيا في قديني خيا درادوا ganda dua sedih baka lagare jamte bekam tutin de gudade oke sadarka barum sakhiya kuta takar angashani mana madrasa abadir jamutin barde jahar ranga kudani garu mana barum sa lagare khajamuti samuda teknika barde angas akas fakata biya kan ogas sedih tinjir wala biya chu desa Saddam Hussein jennane Abang kan ke Hussein Tewes gafa Saddam yo jol ko baka ban tananu na dibbe dirti Saddam Hussein kawan tidak gafa demi Saddam Hussein agenda tulisan gafa tan dalatin sa so by the way Saddam Hussein namni maka Saddam kabu hundi bete achira lamete ba fame so kasi Hussein taw namo one wanti mudan wadat so gamana namo kajiru en wad Buyar rawasa tuan de ma ole rawasa no maku makanan rawasa dale gamana khalifa abdi jira akasma kan tin wujin jiro ambranya male gara agenda khenya ran tar kabane di hanne to gade barro social media fi itfayda maisati ega social media akatan nuti itfayda ma jiru fi akatan tala social media itin umame takaw nuti amman tan itin fayda ma jiru akami wan jawrati balina mariana amalle hangal mutun fana tura me Saddam rakan gua arah semua yang takahu studio forex tiargam muda firo jal kabawan tadi aja amal itu regala me social media kayu itu jira social media kan ero faye damnu amma yo lalle namoni social media dan hedun jijira gara-gara namota fidan namota bitna terto jetan namota dimma siyasa gara-gara biyonni gara siyasa dinle gara social media tin jijiram guddaa fidanii jirani akkasuma namoonni akka dhuunfattis dhaabbata isaanii beeksifachuu meeshaalee irratti gurgurachuu tajaajila isaanii irratti kennuu wantoota garaagaraatiin namoonni ittiin jijjiiramanii jiran garuu karaa keenya kana hoggaa deebine keessattuu dhaloonni amma akka sabatti nuti akka oromootti nama social mediaadhaan baay'inaan fayyadamaa osoo hin taane miidhaadha kan nuti argaa jiru mee akkaataa nuti social media itti fayyadamaa jirru kun akkami waan jiru irratti haa mari'an nuti mee serani kala sata. Oke, durarati berra mal sete. Hawasni wan kanalal wan bihu abu khesa. Nuti aras tikh arkam experti social media yokin hayota tane oso hintane. Wan benu ra hawas khana waji garteha. Tiko benu mari anne mal fakata ali social media namne khanyati fayadama jiru hal akami wan jura mari na janne wala garemele. Yokan hayota le tane timti akana njeti. Social media kun أنا أكيد على شخصيتي مال سيته جارات الدم تكفى عن غزة الرجالة تكنولوجيا الدنيا كم قبضتي. قارون نتي اتفاقية دم جرا وانسن وان جامو قافي برادي. خرانو تي سوشيال ميديا فجأة ما جرو فيه وان جرت ولدي. سوشيال ميديا يكون جالك أبا ونني أمامه خايجون ساقدان إلما ما خناف على جرو بالجيسة سالب أمتيجو. دران إلمنا ما فكنا في زمان در أصلا تاني زمان تهون تبينو خسته namni nama biyya fagoo jiru bilbila qofa wal arkaa ture silkii arkaa jechuudha zamana sana akkasumatti ilmi namaa bilisa ture maaliif jennaan silkiin telefoonni haadaan jedhamaadha namni bilisa ture zamana ammatti bilbilli hiikaadha namni booji'amaa bilisaa ta'e hidhamaa ta'e jechuudha. እና
خلتي دبل ورنجو تكنولوجيا كوني وان بريد على أمو اتفاقية دمني خني وانا كمي وانجو خانمو جلاله بلينا قد يبوني خلالو ذا تله هدي سكالة توبي so me khalifa me social media ga amma ati qaysatu nama social media ratti waan hedduu hojjechaa jirudha akkasuma ijoollee takkaa'u hawaasa keenya kan social media fayyadamuun hedduu nama wal qunnamu walillee quba qabu me akkaataan nuti itti fayyadamaa jirru kun maal fakkaatame akkuma inni reefu tana jee nuti waa'ee kanarratti haasaa taasifnee hawaasa waan kana ifa gochuudhaaf egaa sadarkaa hayyootaati miti jee ture akkaataan uummanni keenya miidiyaatti fayyadamaa jiru hedduu waan nama rifachiisus waan dhaloota boodan dhufaatti illee akkaataa waan isaan beekumsa irraa fudhatan tokko hin jiru. Akkitti sooshaal miidiyaan dhufe namni kun sadarkaa jireenya isaa bareechee ittiin gaggeeffachuu mana taa'ee barumsa salphaatti barachuu duraan osoo miidiyaan hin dhufin dura lafa dheertuu sa'a afurii fa'aa deemnee miilaan deemnee barachaa turre amma immoo mana teenyee barumsa sadarkaa itti barachuu dandeenyu irra jirra jechuudha teknooloojiidhaan. Waan kanarratti immoo hawaasni keenya waa'ee miidiyaatti wajjin wal qabate sooshaal miidiyaatti wajjin wal qabate miidiyaa arrabsoo miidiyaa itti wal cabsan miidiyaa itti olaantummaa fi wanti ijaan takka godhanii mul'isanii jiranii waan kanarratti immoo dhaloonni maal barataa hajuu viidiyoon silaate kaleessa waraabdee hanga ati lubbuun addunyaarraa erga deemtee jiraachuu dandeessa. Dhaloonni immoo waan kana gaafa argu maalirraa hubataa hajuu warri nu dura ture kana yaada yoo waan fudhatuu fi kana caalatti hammaataa deema malee kana caala waan gaarii takka mul'isee hin argamsiisu jechuudha. Sooshaal miidiyaan amma sooshaal miidiyaa jalqabumaa gaafa nuti banannu sooshaal miidiyaa kun akka addunyaan biraa itti hubattu irraa addattee waan hubannetti fakkaata. Amma fakkeenyaaf namni tokko waa'ee siyaasaa xiinxaluu gaafa barbaade feesbuuka fayyadama. Gaafa dhimmoota garaagaraa waliin dha'uu fi namoonni arrabsoo fi waan adda addaa oofan tiiktook fayyadaman. Gaafa immoo kaampeenii wayii jiru takka mootummaa irratti duuluun jiru gara tiwiiteraa deemati achitti maal godhaa minaan jaa. Gaafa suuraa fi qofa maxxansuu barbaannu Instagram dheena akkatti addaan qoqqoonneeti dhimmoonni nuti itti fayyadamaa jirru waan hanga sunda wanti dhaatii miti. Amma silaa namoonni waa ittiin gurgurachuu, waa ittiin bituu, ittiin barachuu, ittiin barsiisuu dhimmoota garaagaraa hedduudhaaf faayidaa qaba. Salphatti amma namni tokko mana taa'ee sadarkaa namni asuma taa'ee yuunivarsiitii Ameerikarraa giraajuweet itti godhu irra jira amma. Sababa sooshaal miidiyaatiin jechuudha. Sooshaal miidiyuma fayyadamee miidiyuma hawaasaa kanaan yuunivarsiitii addunyaarra jirtu gurguddoo baratee namni bakka jirutti akkati. Tana dura kaaseetiin ture mucaan tokko yuunivarsiitii Finfinneerraa eebbifamee hojii dhabee ture. Gaafa hojii dhabu mucaan kun maal godhe deemee hojii barbaadee gaafa dhabu taa'eeti afaan chaayinaa googilii irraa baratu eegale gurbaan kun. Googiluma kana akkamitti afaan chaayinaa akka dubbatan googilii irraa baatii jaha keessatti afaan chaayinaa baratee fixee jechuun guutuullee yoo fixuu baate hanga ittiin namaa walii galu barate. Gurbaan kun maal godhe afaan chaayinaan hin danda'a waan kanaan itti eebbifameetiin jira jeeti dhaabbata chaayinaa kan biyya teenya karaa fi dildila tolchu. Dhaqee hoggaa wanti jiru namni afaan chaayinaa beeku biyya teenya keessa afaanii kufuu bareedduu barbaadamame. Gurbaan sun osoo silaa waajjira mootummaa tokkotti takkaa waajjira dhuunfatti osoo gartee qacaramee maallaqa hin kafalamneef achi kafalamee fi gurbaan sun boodarra itti gaafatamaa wayii sadarkaa wayii ta'ee jechuudha. Gurbaa san interviiyuu irratti hin arge. So yoo gaafa viidiyoo takka bantu waa irraa barachuudha viidiyoo itti fayyadu namoonni ati hordoftu namoota waa irraa barachuu dandeessu. Yoo waan akkanaa kanatti osoo fayyadamne waan silaa dhabne hedduu takka argachuu dandeenya. Waan haarawas barachuudha. Amma sooshaal miidiyaa gaafa gasteenu namni hedduun namni nama arrabsoo maallatti fakkaata beektaa? Arra maaliin ja'a eenyutu waan deebisaa eenyuuf hin kennaa? Eenyu jalatti koomentii hamtuu kennaa? Eenyuun arrabsaa? Waan takka ol fidee eenyuun qaanyii namaa takka ni jiraame? Hanqina namaa tokko eenyutiin himaa jettee yoo gasteente waan bareedaa gaafa scroll goote waan bareedaa yoo gartillee dabarsaati waan hamaa qofa barbaada. So waan san fiddeeti takka achi jala dheeyitee nama sana arrabsu. Qofa ta'a jechuun hojiin keenya itti fayyadamni jalqabumaa wanni nuti sooshaal miidiyaa itti banannuuf kaayyoo takka qabaachuu qaba. Maaliifin sooshaal miidiyaa kana banadha? Waan jiru irratti osoo duraan wayin itti baradha, wayin itti barsiisa, wayin irra daldalaa waan kana baradha jaanii osoo gad dhufee namni tokko akkasitti osoo dhufne irraa fayyadamna walillee itti fayyaduu dandeenyaa jechuudhaaf hin jaa.
So amma gaa akkuma argaa jirru akkuma isinillee reefu qabdan namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti akkaataa nuti itti fayyadamaa jirru ittiin wal qoqqooduu ganda namaa arrabsuu amantii ittiin xiqqeessuu wantoota garagaraati. So kanarratti mee osoo maaltu sirraa qaba silaa mee tana booda kaa hanga tokko deemnee jirra mee akka furmaatatti maaltu ta'uu qaba silaa osoo jaame waan kanarratti illee osoo dubbanne. Birraa maal seete beektaa dura gara furmaataa deemuu keenya dura qabxiilee ilaaluu qabu tokko tokkotu jira. Sooshaal miidiyaa kun dura irratti gaaffii takkaa jira. Hawaasni keenya yeroo hedduu gizee sooshaal miidiyaa kana ilaalu waan adda baafachuu qabu jira. San maal seete sooshaal miidiyaa kun waan gaariidha moo waan hamaadha jechuudha. Yeroo waan kana ilaallu murteessuu dura wanni kun gaariidha hamaa jechuu keenya dura wanni ilaaluu qabnu sooshaal miidiyaa kanarra maal arkanne inni kun maal nurraan ga'edha. Ani yeroo hedduu gizeen waa ilaalu akka kiyyatti akka nama tokkootti jechuudha. Waan nagaru keessaa waan naagalee keessaa yoo jiraate sooshaal miidiyaan hamaa jechuu caala nama isa fayyadamu. Namni isa kana fayyadamu maal akka fayyadamu yoo beeke maaliif waan kana fayyadamaa sooshaal miidiyaan kun faayidaa maal qabaa dhiibbaa yoo beeke sooshaal miidiyaa waan gaariidha. Maal jennaan abbaarra hundaawaa jechuudha. Fakkeenya yeroo takka nama gadi yoo fudhannu ta'e karaa gubbatti wal argata ganama fa'a. Wal agarta aboo akkami guyyaa maal jettee gaafattaan. Aboo guyyaan irraa dabuura boosiin jaa. Dhugaan jirtu guyyaan dabuuraa miti. Guyyaa inni anarra guyyaan kun dabuura jee keessatti nama meeqa gammadaatu jira. Ka guyyaan kun bareedee fi bashannanee deemuu jiru. Dhibbaan inni bira jira jechuudha. Namicha isa bira jira jechuudha. Sooshaal miidiyaan kunis haala wal fakkaataadhaan namni gariin isa kanarratti maallaqa gannaqa. Maallaqa kafalee intarneeta kafalee waa laala. Ka garii ammoo itti fayyadamee waan kanaan maallaquma namichi kun kafaluun galii bira argata. Si galee nama addunyaa lamaa jechuudha. Hawaasa takka ka addunyaa lamaa. Kaan irraa fayyadama kaan sooshaal miidiyaa isa fayyadama. Walii galuu jiraame. Tanaafuu rakkoon guddaan ka jirtu sooshaal miidiyaa bira osoo hin taane hawaasa isa kana fayyadamu bira. Ka daawwatus ka achirraa waa godhus ka waa poostu godhu haa ta'u ka viidiyoo gadhiisu ka tiktooka dalagu haa ta'u abbuma fadhee jechuudha. Rakkoon ka jirtu nama bira malee sooshaal miidiyaa biraa miti. Dhugaan jirtu karaa biraatiin wannummaan fadhe wanta dachii kanarra jiru hanguma faayidaa qabu takka rakkoo mataa isaatii qaba. Wannummaan hundinuu wanni kalaqamee dachii tanarra jiru. Murteessaan abbaan ani maaliin fayyadamaa beekuudha. Malee waan ifii godhaniif sooshaal miidiyaa sababsachuu yookiin ta'an akka namni garii jiru haala yaada deemee jinnii na darbee. Akka nama dhaqee hulaa dhee maal taate hulaan na dhee hulaa bakka nama ganama ammoo dhaabbasu jirti. Hulaan erga dhaabbatee tuma jirti. Ifiif deemee dhaqee sammoota deebisee hulaan na dhee. Si galtee namni keenya sadarkaa kanarra jira jechuudha. Dhiibbaa inni nurraa uume osoo hin taane dhiibbaa nuti isarra uumne jechuudha. Ani akkas jeetii namana. Gama kiyyaan. Kati mee damti waan itti daatu yoo jiraate. Bakka kanatti akkuma inni kaasee ture hawaasni keenya gizee jalqabarraa kaafnee gizee ilaallu. Namni tokko gizee miidiyaa fayyadamuu deemu. Namuma harka keenyaan feesbuukaa fa'aa nu banaa tiktookas akkamitti banatan jee gaafateetu jalqaba laaluma jalqaba. Ergatti osuma lallaaluu waan namni godhutti jiru kana gaafa laalu akkuma namni sun godhu jalqaba. Asirratti wanni inni godhu beeksisa wayii beeksifatu yookaan ammoo if beeksisu osoo hin taane waan namni sun godhu laalee jalqaba feesbuuka gaafa laallu barreeffama nama tokko jalatti agarte nama biraa jalatti agarte. Kooppii godhanii wanti sun ni dabre. Akkuma namni tokko namni xiqqoo isaanirra foloo qabu argite isaanirra wayyaatiin jala micciiramanii wama namni sun godhu godhan. Waanuma takka jechuudha. Namni kun akkaataa bifa isaatti akkuma bifitti garagaraatti namu beekumsa adda addaa qaba. Silaa namu waan beekumsa irratti xiyyaafate dila kana mara beekumsa sadarkaa ulfaataa kanarra hin geenyu. Amma miidiyaa wallootaa sinni agarra faru tiktook fayyadamaatuma jiranii irra hedduun miidiyaa arabaa fi faranjiidha beeksisa. Reestooraantii beeksisanii, mana rifeensaa beeksisanii, dawaa rifeensaa beeksisanii wanti isaan beeksifne jiru. Nuti garuu qabeessaa jirru dhaloonni keenya hamma parsantii dhibba harka 90 arrabsoo beeksisa. Akka itti wal arrabsan, akka itti wal qaccabsan jalqaba nama tokko arrabsuu jalqaba. Kayyoon isaa arrabse. Inni dhaabbatee nan dhaggeeffatu. Kan itti himaa jiru eebboo osoo hin ta'in aamiin jeena jala fudhatu osoo hin ta'in deebisaa dhaa deebisa. Namni isa jaalatu immoo anatti deebisaa deebisa. Wanni kun baay'ataa dhufe ammaan tan. Sadarkaa eessatti deeme sadarkaa gosaaf gandaaf hanga maatiitti gassiqee dhufe. Kana booda immoo wanni itti deemaa jirru gaaddoo ulfaataadha. Waan kana faayidaa isaa caala miidhaa isaa silaa beekne
كرتوك أما اللي قرب براد وني هدو تك نميلا جرو followers follower تكاو نما نورد بربادو نمني follower بربادو بر follower خيخنا مال قلوف دمت مال تبيت دمت مي أما نما يدو كومنتي جلت تي خيثان يسلو فيه نما يدو بس مدة تات اللي بس مدة آد نادي بسي follow نقول إيجا هوني تيك توك رتت follow نادي بسي إيجا نامي تخنا مي أدي إذا أوجاي تورد في مال ترى أرجت وانا سرقت تنجر نامي تيجا وني ترى برد تكا فايدة نامي تخنا را أرجت مال تجر يو نامي تيجي وان فايدة كبا دبته وان بغاري وان تبشر نتيس وان سبرتيس يو ده برتي إن خدا جمبر باجسو على طول لك أنا بيجي follow إتقوت قالوا follow نقول إيجا follow وني أتي تقوت في مال نامي مال تيقول أما يرو بايو خنا نعرفه نمني تيك توك ليفي فاجلا دفع follow ناخذ follow نادي بس follow ناخذ دو سنجا إيه ناخذ دو يا أوبر نادي بزي برا كده follow ناخذ دو جا مي أولغال شانا ما خنا فاجي غافن تيسنا من تري نو بچو دندا سرت نماني بايان غافن أركادي follow ناخذ تا سي قداني تيك توك كان هاجم تك أكتر صفاتو دندي سوفي تري وان بروغانا ما سيرام بنتمو بچون غافن كنا بر إيميل أو خان نمبر هم بنتي burung gana ma o number sumba de kha wandi jo jira yo nam no follow si gode faya tanam hana argat tumala mo wan inni namar argat tu sancalau nama namni follow isa gode kum mali sar argat tu follow isa gode follow ye chumbar hordof ye chumbar namni kun si hordof da watira ter ku kabar asini demda mal isa ti garti sa ibjalo of tanamich mal si hordof namich mal si jala dem صح to ko kan garab asbra ma jira sete beta yoro di ma follow asuitan waye follow ala tala islamani biya anti TikTok ile dum faydamu dabre no mansena yo gudate nama di bashana fakada am video takalen kabu TikTok ira di man je to korati waye chufade yoro gari gidam ne si arasu de bisawan jamu to ko jara mudamu dum khana jol kabate yoro to ko live jirati wana kuna merra live jira jirani yoro du khesana bare sana safata wali tabaneju إن اللي أنا لا يجي في جيت كذا كسائب بنوجي أبغى تعرف وانا نجا ربنا خاصة يقول لك نمني بكرة دوم بيأخذ جاني إسا دي بقبة تاون لك أتوجه جلتين جت تبع خارماني يورو برا نجو جين كومنتي جلتين عربني تجلى نادي بي ما شاء الله عليك دبتي في النادي أكملتي إسا أنا كريت إني لما بيكم هذا أنا نبي أخنجر أنا فيني personally ريكي والبيت أنا فيني سيجله خنا فاني شلت عربان وكين راخسب أوريبا أتوماتو كان بربادته يورو تشوفني خاين عارفين يورو يدو والإنجن وأول برسيسني سيجاري أكان أجل يورو يدو نمنهم مالي فوان كان جي قربان خن جرو هو البيخا وانجو نحن إلا واسن إلا يوخان أصون أن حق أدو بديو سنة اللي انتبه نمنهم أكان عندك قرنين بيخا نمبيخن جا إسا بيخن إجمع قدوم فتاني نمو بيخن ديجرو قف هدمنا وني مولا تاجرو شوف كثير نمشي هردف مسول namni ati hor doftoko yo do kongres sirri jira yo namatti balleses isma sirri da yo nama arabses kha garte arabni sa sirri yo namni bira isa tuk emmo takaw de bisa kanep namu cuma santu pada gara beratin gara follower refu toka dia buno namni hedun do kongres hedu khata khatina jur sabab mal tibaita sabab followerati amma muri takadu fe yo ni nama arabse takabadi wayi ballese male namni hordofuu waan jaamu tokko okay asirratti dhifama yoo ati nama arrabsite malee namni sun hordofu mee ilaali amma tokko tokko egaa rakkoon dhuftee kanumaa barra kumsi jirtu sheekoti waa himti hayyoonnis hawaa barsiisanni jiran kanamni akka taa'ee wajjin qoosanii jiran ol harkifta kawal arrabsu gisee ilaalte namoonni jala jira so amma gaa wal arrabsuu kanarratti namni nama arrabsu nama dogongora garagaraa dalagu amma bar namni والمريتي بعدا وانا كنا بليتنيتي نمني أكن وردو في خيسان فاول تبسيت أبو وانا كنا وهاجونو نمني سنبودن وردو فا إذن نما تدركا نمني أمان تنا والجالن أبلون جالن دجي بوي نما كنا جون تا نما يرو تو كنا كنا متورا نما كنا جو خلنا نرجع سين جالن دجي تيم بوا أتسا كنا جي دي بس آخرني دي مخيرتي سو أكثر والبيت فينا تدركا جو مي أمون كم فايدة نزامات هوا زمال برتي نمني تلام والجالتي واليبوي دا فايدة نمني نما سنورد بوم مالتي إيوار أما
namni hoggaa nama arrabseet nama arrabsu deeggaruu takkaa'uu hordofuun mee maal faayidaan isaa akkaataan nuti sooshaalitti fayyadamaa jirru sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jirru hedduu takka nama ajaa'ibaa bar san qofa osoo hin taane qabxii takkaa jira waan laaluu qabnu takka haa jennu fooloowar 100 qabaadde 200 qabaadde 300 qabaadde waan kana yoo irraa fayyadamuu hin dandeenye faayinaansiyaalii maallaqaan ta'uu mala waan biraatiin illee yoo toltuu hin dandeenye namni beekamaan hundi gammadaa dheenyu jee namni beekamaan hundi gammadaa miti bara gammadaa miti inumaatu namni beekamaan private life hin qabu jiru mataa isaa qabaatu yoo jaartii hiike akkuma waliin beeknu miidiyaa kanarratti jaartii hiike hawaasni jiru sana ol qabee lallaaqee irraa haasa'u yoo jechi tokko afaanii fedaan afaanii bee dirqama dhufee rabbii isaa laaffisee xiqqoo takka hamtuun afaanii banaa ni beekta namni keenya osoo akka fedhe toltuu dalagalle badde tokko dogongoraan namni keenya dhukkee sirraa haasa giseen akkana jiru sooshaal miidiyaan kun irra beekamte faayidaa isaatii fi dhiibbaa isaa kamtu guddaadha inni beekamaan gammadaa miti yoo khayriin dalee uffannu ni beekaman isaa gammadaa haa ta'u hawwaal arrabsoo jettan saniif waan takka waliin jechuuf aduu maal seete mee namni hawwaal arrabsaa jira waanuma waliin argaa jiru hundi keenyaa ammoo akka kun ta'uuf hawaasni kun illee gargaarii jiraa jeetiin amanaan akka nama tokkotti hawaasni waan kana namni maal balleessa maaliif beetanii akkuma mudaamudiin jee bakka nama arrabsan jala nama hedduu jira irralee deebuu fadhee osoo hin taane ammoo namni kun uumaan isaa wal dhaba barsiisaa keenya tokko ture yeroo tokko maal jaa beektaa ilmi namaa kun lamaa jaa ilmi namaa kaduraa rakkoo hundaaf furmaata qaba jaa kalamada furmaatuma jiru hundaafu rakkoo qabaa jaa ilmi namaa kun lamaan kana biran dabaru sin jaa ammoo sooshaal miidiyaa kanarra heddummaate nama lammaffaa kana ka furmaata hundaaf rakkoo qabu sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha fakkeenya fudhanna yeroo inni gabbihee nama arrabsu yoo ganda tokko irraa ta'e namni dhufu kun aboo dogongorte dhaabbadhu kajuu ni xiqqaadha leenca kiyyatti muddi itti cabsi dhugaakeeti dhugaa qunnamte tokkicha akka kumaa jaaniin sammoota ni maal godha harkee hunda numa arrabsu keeraa haasa guyyaa inni arrabsin gurbaan maal ta'e yaad namni komantii waan bareedaa yoo nu barreesse takka dubbate namni jala hin jiru isa kana arrabsu kan eenyu karaa godheef hawaasa isa laaluu fi hawaasa isa deeggaru osoo hawaasni kun nama arrabsu laaluu baate namni deeggaru hin jiru garuu dhugaan jirtu namni arra waan kana dalagu boruunsa yaachisuu qabdiin fakkeenyaaf kan fuudhee ilmoo akkachuu mala kan fuudhee ilmoo qabaatee qabaachuu dhabu mala garuu waan ati arra daleedu kana seenaan boru miidiyaan kun ni kaaya namni garii maal ta'a haariif ibsaa anaa beekaadha jeeti yeroo viidiyoo garii dalagu akkanni daawuloo godhee hin kaayyanne godha daawuloo akka godhuu hin danda'ani garuu wanni inni galiniif namni isa rawaa beeku hedduu jira rikardu godhatu jiraan beekunni amma isaaf inni hariifa dhugaati akhiraati si galee inni viidiyoo akka galamni gadi buusee achiin keenya godhee gadhiise ka isarra badaadha dhaqee iskiriin rikardu godhee addunyaa isa hidha garuu namni kun aarara taa'eef tuffachuun qabu jeetiin amanaan anaarraa asiin jira ka yeroo keessa boru eessaan dhaqaan beeku namni waan kana godhu boru ulamaa'ii biyyaa ta'uu danda'a namni jijjiirama bara yookiin beekaa biyyaa ta'u hayyuu biyyaa ta'a bulchaa biyyaa ta'a garuu gaafachitti ol bahe xiqqoo takka yeroo takka namni hundi si jaalachuu danda'u walqixa gariin si jaalata gariin si jibba adawiin ta'e gaafa haalata xiqqaa dogoggora sirratti agarte waan ati amata 20-30 dura daleeddi arrasii ol baasti waan akka yoo agartanii si beeku Justin Trudeau Kanadaa kana taphanni gaaf takka nama gurraachaa hojii taphate tokko jira waan san isaan faniif godhan bashannanaaf garuu yeroo dhiyoo keessatti itti ol baasanii miidiyaa irratti isaan dararaa turan yeroo garii safaa dhaalleen bakka qabdi namni jechuun if dura isaa yaachisuu qaban ilmoonti waan kana yoo ilaalte waan aara dalagee kana haala kamiin isiif ibsaa boru maaliif hin godheen jaan si galee heddumina keenya akka baqataas jiruuti addunyaa sadaffaa deemuu jira abdiin keenya sanuma yeroo achi geenye ilmoon teessee gaafatti biyyattii ilmoon gartee haa hiriba isaasee wasaab jettee si gaafattu deemuu jira hogguusa maal jettaan asirratti dhaabbatti hukkeessa dhiibattee si gaafatti kanaafuu deebisaa saniif ara qophaa'uun gaarii eegaa sooshaal qalamaa fi wanni viidiyoon qabe gadi lakkiftu umrii guutuu ol dabramee viidiyoon amma waraabamti tun umrii guutuu jiraatti yoo xiqqaate bar namni amma fakkeenyaaf namni amantii islaamaa kan hordofu fuuldura hajjii dhaqee manguddoo kabajamaa ilmaan isaatiin abbaa abaluu haadha abaluu jaamte ganda keessa kabajaa qabdi biyyoon fi waan guddaa takka illee milkeessuudhaaf hin baane namni akkasii hajjii dhaqee maal jee manguddoo kabajaa qabdu ganda keessan jiraame
أكثر عمر بانجرو نمني أكما سادام جي فولدرا إفيتيف يا دولين سوشيال ميديا رتي وان دبتن إفي وان كوميني جي وان تبع بيان اللي خسنتي بيجتون برباجتار غافا نمنو كونغا دغام متر نمنجرو نمنو نيجي جيرما بيتنا ديما بكا خبجا نمنو أرانتنا بكا خنجرو خل برودكتورتا نما سياستا بلجا بيجاتو دندا يو إفي تود دبدي المخيتو بكا ثانغا غافا نما أبان نما هادي تا كنا جامو نمني برباد وان جرو نتمكا غارو وان خنا اتيادو دبو اكوان فيديو كون ارمانتر اما خيتتو ايغا تيك توك فان في وان تيكو وان فايدان قب ارانت نغرتي نياتي بلتو في غيفتي تيكو في وان غرغرا تنافا جاني جريني في غوتو تبليسو دتا نكوني سو هدو وان فكوتادا وان دي ماجرو اكاتن سوشيال ميديا تفايدا ماجرو completely one berita tak argan jiru namoota muraasa yoo ta'e malee akka sabattu akkuma sabattu waan berita argan jiru kana mee waan dabaltuu jiraate maaltu jira sites bira waan takka yoo haasoo nu ta'e dhimma haasne kanarratti faayidaalee isaatii fi tokko haasoo jira san keessaa waan dhowwu qabnu tokko jira fakkeenyaaf barumsaa wajjin qabatee akka inni reefu hojjetanitti duraan takka namni gisee barumsa baratu guyyaa barisaadha baratee gala yoo waan san hin hubatin dirqama maal godhuu qaba deemee barata akkasaa hojii baratan kan galee barbaada yookaan ammoo boruu san eegee barisaa isaa hojii haasa'u zamana kanatti dhibee taanaan asuma gara galee yuutuub seena viidiyoo kumaatama lakkaa'u barisaa fedharraa barata takkasani barumsaa wajjin qabatee karaa biraatiin koominikeeshin akkuma jenne san abbaa fedhee ijoollee gara addunyaa wal quunnamu jira ammoo rakkoon isaa maali waan juuta sadaa gadi buunee haasoo jechuudha faleeti. Rakkoon sooshaal miidiyaan guddoon amman tana qabu namni keenya bara rakkootti hubataan jiru waan kan akka waan gaariitti fudhatee jira. Even warra sooshaal miidiyaa fayyadamu osoo hin ta'in hawaasni nu waan amman tana warri afaan Oromoo dubbatu yookaan namni keenya dubbatu akka waan gaariitti fudhatee itti amanee jira. Isuma wal arrabsan kana isuma wal cabsan kana isuma nam tokko waa'ee barumsaa dabarsaa hin jirre kana akka waan gaarii godhaa jiranitti fudhatee nama wal arrabsu jala baay'inaan argamuun isaanii waan kana itti amananii jiran. Hawaasni sadarkaa kanarra gahee jira. Wanti kuni rakkoo akkamii akka dhaloota boodan dhufu irra geessisuu danda'u akkuma inni kaase yoo haasofne waan gaarratti haasofne osoo hin ta'in waan namu kara jiruun namni viidiyoo tana daawwataa jiru hundi irratti xiyyeeffatee karaa bar namni kun waan kana dhaamsuun ma danda'a. Yoo nan arranta naaf ate haasofne lakkin hin baanu jennee asirraa waadaa gallee laallu nama akkasitti jennee waadaa gallee ati saayiba keetti himta nama shanitti ani saayiba kee nama shanitti hime namni shanan sun ammoo nama shanitti hime nama meeqa ta'a. Hawaasni guutuun torbaan tokkotti waan kana dhaabsisuu danda'a. Akka furmaataatti jechaadha. Rakkoon gurguddoo lafa jirtu keessaa takka qabxiin irraanfatamuu hin qabne namni keenya hedduminaan sa'aa namni sooshaal miidiyaa irra gubaa jiru waan xiqqaa miti. Waan xiqqaa miti. Halkan guutuu achirra bula sanuun ifaa dhaamsee fayyadama guyyaa gaafa akka ballama UNHCR faa qabu namni hoorra ta'ee jira aduu ilaaluu hin danda'u. Maaliif keessattuu biyya baqaa kana keessatti namni guyyaa gadi hin ba'u. Halkan ifaa dhaamsee silkisaa fayyadama. Rakkoo ijaa, rakkoo hirriba dhabuu hedduu hawaasaan keessatti jechuudha sooshaal miidiyaan waan fidaa jiru irraa jeetiin amana. Tokko ammaan tana bara yoo gara fayyaatiin wajjin wal qabsiifne namoonni hirriba gahaa hin qabne dhibee kaleetiif saaxilama wanta jiru jira. Dhibee sukkaraatiif saaxilama wanta jiru jira. Yeroo ammaan kana namoonni kalee himatan namuma miidiyaa fayyadaman natti fakkaate. Dhugaa namni ati gaafattee kalee na waraante jiru hin jiru hin dhabamu. Namni hundi dhukkuba kalee. Wanti kuni nam tokko akka ogeessa fayyaa yommuu yoo ilaalle nam tokko sa'a jaharraa hanga sa'a 8 jidduu rafuu qabaadha. Namni keenya immoo xiqqoo garagalee bilbila fudhateeti ammas isteeppii bira sa'a lama rafeeti sa'a takka bilbila laalee sa'a takka shilim yookaan nuti sa'a takka shilim jee guyyaa guutuu taa'aa oola yookaan halkan guutuu taa'aa bula. Kuni amma dhiibbaa sooshaal miidiyaan ilma namarratti geessisu. Sooshaal miidiyaan akkuma faayidaa qabu miidhaa hedduudhas qaba. Even tana dura viidiyoo yoo jedheen ture sooshaal miidiyaan miidhaan isaa hangana hin jaamtu. Algooriitimiin isaa sooshaal miidiyaan maal wakkaatan inni itti wanni isaan halkanii guyyaa taa'anii itti yaadan warri sooshaal miidiyaa kireet godhe onarri sooshaal miidiyaa tokko nama qaxareeti kaa'ee akkamitti iskiriina irra turtiin fakkeenyaaf feesbuuka namni akkamitti sa'a dheertuu irra turuu danda'a. Isin feesbuuka namni wantoota biraa iskrool godhee dadhabee
ريلز في ديما ريلتي تكل علي تكتي قرتي رقتو يته كنا قلت سكرول ديك أمي كتر رافلت ثامك يوتيوب تقول على يته أوسك خني أكو مجرودي أما تيك توكا وسو أكنا قلت وانا تدا وسو في فيديو دي تنا قبر أنا مو قلمي فتاة ديما بيخ الجوريثم إذا أدثنو قاد تيدا وانا تلالت وانا ثاني والفكات لما تقول لالته وانا ثاني والفكات فيلت أكدت في دي سكرين رت أكمل تورسيفنا ده ونما نثان رتو جتنو أكمل تنام تيك توك سينه وسو إني خسام بانه ساعات دي رت تورسيفنا وانجو هل كان يجوجا وجيني ثاني خان guyyaa takka dhagaye asamatti konkolaataa binna jenneeti konkolaataa elektiraataan jala seenee irra bareessanii ilaalle hanganaan waan san dhiisee isteeppii kophee yookaan ammoo kofoo jalqabutti konkolaataa maa dhufu tiktok seenan sana maa dhufu yuutuubii seenan beesa santu dhufu googul seenan santu dhufu ati jalqaba waan san laaltee xiqqishoo waan san yeroo murtaa'aaf hordofteemi yeroo ati hordofte san irra dhaabbateeti waan ati yeroo saniif hordofte haaruma yoo ati googil irratti kophee takka kophee kana jettee waan takka tibarreesse kophee san googil maal godha sooshaal miidiyaalee jiran dhufa feesbuuka seente kophee si dhufu yuutuub gisa seente kophee wanti dhufte akkasi wanti isaanii walitti hidhaan imeela kee hojii linkii ta'e jira linkii ta'e ifin san qofa osoo hin taane yoo tikeeta bitattee tikeeta kan kee imeela irra kaatte tikeeta biyya sanii san gartee gaafa guyyaa 15tiin biyya kanaa deemu yoo ta'e gaafa guyyaan 15 sun dhiyaate guyyaa 8 yeroo gaafa dabarte imeela san keessaa tikeeta ati qabdu sanicha hoteela biyyaatti itti deemtu san beeksisa irratti siifite sooshaal miidiyaan sadarkaa kanarra jira amma sigalee hoteela akkana hoteela bareedaa jeeti maal akkana qonna beektaa amma halkan keessa faa yeroo garii niin tura ana halkan kana keessa beelee faciisu akkanaan godha nyaata yoo nufi yoo san badee laale hanga salaatu sibii nyaatu maal laala karra fi bulta sigalee garuu waan takka waan nama ajaa'ibu osoo nuti istuudiyoo kana seenin dura waan tokko agaree wallahi waan nama dhiburraaye namni keenya kun ispeeshaalii tiktook irratti fi feesbuuk irratti poost isaa nama hedduu garaagarummaa isaa 24 qabu hedduun namaa garuu mee wahumaan laala jee akkuma seenetti istuudiyoo seenuu keenya kana dura Mark Zuckerberg abbaan feesbuukaa poost isaa karraa dhumaa osoo nuti istuudiyoo seenin dura guyyaa 10 bira dabaree jira tiktook yoo ta'e gurbaan biyya Singaappoor CEO'n tiktookaa poost isaa kaboodaa guyyaa 15 dabaree jira sanuu maaliif filtara takka advertise godhuuf dhufe filtara haaree faayidaa jechuudha isaan waan kana maallaqa warraa fayyadamaa jiran fokkasiin isaanii gama duubaa waan duubaan jiru akkamii waan kana fooyyessinaa malee isarra hin ta'an maaliif isaan hojii manaa nuu kannanii jiran kalaas geema PUBG fidan hin taphatan katabatuuf nuti khabiraatti tiktook nu fidan nuti ni daleena isaan maallaqa deemaa fi isaan akkamatti waan kana fooyyessinaa akkamitti namoota baay'ee asirrafinaa kadhuuf immoo akkamitti as keessa tursiifnaa addicted goonee namicha akkamitti namicha araada itti goonee waan kana araada qabsiifnee waan kana agane wanti jiru goonadha. Sigalee waan akkana kanaatu jira sooshaal miidiyaa kana keessa. Isaan warra uumee lafa nuuqaa irra nuutu yeroo itti gubu jira. Isaan duumarraani akkumatti maallaqa dalagan guyyumarraan guyyatti akkuma ta'e reelsii fidan stoorii fidan. Gadi innoveeshinii isaanii guyyumaan guyyatti isaan dabalaa deemuu malee nuti ammoo isaanuma step by step follow godhu jala deemnee. Akkasi miidhaan sooshaal miidiyaa mataa isattuu qabu hedduu guddaadha. Osuma faayidaa argattee miidhaa guddaa. Miidhaan isaa hedduudha. Miidhaa isaa tanaan alatti ammallee miidhaa yeroo masalaa achirra turuusan itti barra amma fakkeenyaaf TikTok ifirratti tursiisuudha yaalii godha yeroo hunda qo'annoon isaan godhan akkamiin nama tursiifnan turtii turtu tana keessatti hoo hayee turte turuu nu barra koobiraati bara saa dheeraa tana keessatti wanni nuti dalaynu ammas bareedduu ta'uu dhabuun ammas miidhaa lammadaati ta biraati ta harka keenya irra fidee jechuudha osoo silaa sooshaal miidiyuu marraa turuun bara meentaalitii namaatiif illee bareedaa miti sammuu namaatiif tanaafuu bareedaa miti akkana sooshaal miidiyaa yeroo mara wanti ilaaltee even yeroo akkana wanti gootu wanni hundi bilich jetti beeksisa garaagaraatti dhufa maali wanti waan tokko irra fookas godhuu hin dandeessu namni sooshaal miidiyaa yeroo mara ilaalu fookasiin inni waan takka irra godhu haalaan dadhabaadha. Wanti kan keessatti jalaa fudhata waan tokko akkaatiin xiyyeeffanne si godha waan garaagaraa akkanumatti waan bazabazaa taate akkatti jiraatu si godha. Kana qofaa osoo hin ta'in hayyee achi dhayne tanuma keessa hoo silaa ta'uma fayyadamnu tana keessatti waan gaarii nuti hordofnu maali namni nuti hordofnu wanni nuti dalaynu wanni nuti dubbannu akkaataan nuti sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jiru walumaa galatti rakkoo guddaadha dhiibbaa sooshaal miidiyaa nurraan gahaa jiru daran ammallee sooshaal miidiyuma keessa dhaynee tan nuti walirraa fi ifirraan illee ga'uu jiru jira. Egalee wanni kun
furmaata isaa yoonii fi namni hundi waan furmaata namni tokko lafa kaa'u miti namni hundi furmaanni maali ani maaliin godhu jira social media gaafan ta'e sa'a meeqa achirra tura sa'aan turu tana keessa daqiiqa sa'aan itti fayyadamu irraa fayyadamaa jiru maali sa'aan ammoo inni natti fayyadamaa jiru hangam takka waan jiru garte maali irraa barad maal hangam takka itti bashannan yeroo itti hangamna jalaa gubee waan jiru namni hundi waan taa'ee itti yaadee furmaata mataa isaa irratti kaa'uu qabudha. Soo kana maal bira akkam seete waan tokko social media kun faayidaa isaarra dhiibbaa isaatu irra guddaa jechuu dura amma fakkeenya yeroo dhiyoo kaasne 2020 keessa lookdaawun guddaa ture sababa koronaatti addunyaa kana guutuurra jechuudha. Yeroo san addunyaan kun hagamta karaa fayyadamaa turte namni mana galee zuumii gubbaa ta'ee hojjechaa ture. Keessaafuu baqataan ni beekaa warri yeroo jiru advaanteejii guddaa inni hawaasa kana fayyadu tokko yoo jiraate yeroo sanitti namni intarviilee godhuuf intarviilee adda addaa kan biyyaa haa ta'u RSD waa'ee buluu kana manaa godhaa ture namni keenya. Namni gariin akkamitti wakun telefoona isin jechuu mala. Dhugaa telefoona dura viidiyoo si dawwalan eenyummaa kee mirkaneeffatan. Signaaliin si dawwalan saa. Signaal kanaan si dawwalan eenyummaa kee mirkaneeffatan malee si wajjin haasa'an. Yeroo san namni viidiyoo ofirraa cufee akka fadhe taa'ee waraqaa garagalchaa intarviisaa godhaa ture. Namni yeroo sanii reedduu milkaa'ee jira. Walii galee ammoo yoo tanaafuu laal dura dhiibbaa isaa guddaarra wanti itti walii galuu qabnu jedhan amanu faayidaa isaa irra guddaadha. Abbaa fayyadamuu wallaaluudha. Ammoo gara furmaataa yoo deemine ani gama kiyyaan yeroo hedduu yeroo wahiin godhaa jee yaadu furmaanni gama kiyyaa jechuudha. Kayinaan godhaa jirurraa yoo dubbadde an bilbila kee notifiikeeshinii faraa hin cufa ka duraa. Pop-up hin godhu jechuudha waliin boonatti. Fakkeenyaaf miseenjarii kiyya yoo an seenee ilaale malee silkiin gubbaan natti hin seentu yookaan miseejiin naaf hin dhuftu gubbaa kanarratti jechuudha iskiriinii gubbaatti. Kanaafuu seenee ilaalu. Hogguun itti miseenjaraan seenee jedhate hogguun seenee waan arfisanii nagara. Yeroo waa godhu fadhe jechuudha. Wala feesbuuka hundumaa namni yoo nagahee fadhee hafuura fudhachuu fadhe sooshaal miidiyaa kanarraa ispeeshaalii hoggaa waa dalagu akka waa isaa hin shaakalleef notifiikeeshinii isaa irraa cufuu qaba. Yookaan yoo san dadhabee silkii isaa namni firaacha fageessee kaa'uu qaba jeetii yaada. Kun furmaata bareedaadha. Kun amma warri sooshaal dilemmaa wanti jedhamu tokkotu hojjetamee ture 2020 warri googil keessaa bahan warri tiwiitara akkasuma wanti adda addaarra feesbuuka even warra gurbaa laayikii feesbuukaa tolchefaa namoonni akkanaa kun warri achirraa gadhiisan walitti dhufaniiti warra gartee miidhaa sooshaal miidiyaan ilma namarratti oofaa jiru kana dadhabee hojii kana galakkise na iccitii kana baasan sooshaal dilemmaa yaaniiti neetfiliks irratti fiilmii ajaa'ibaati dookumantarii dalagame so waan addunyaa tan haala rifachiise wanni sun so asan irratti illee akka furmaata tokkotti wanni kaa'ame achirratti notifiikeeshinii irraa cufuudha jaa sooshaal miidiyaan akka inni sin to'anne ati yeroo ifi biraatti seentu jechuudha yoon ta'an abaloo kana godhe jeeti ifiin dirqisiise neqa so wanni ati kaafte bareedadha. Gara biraatiin ammoo miidhaan sooshaal miidiyaa akkuma jirutti ni jira dhugaadha. San qofaa miti bara amma nuti kan nu miidhaa jiru kan sooshaal miidiyaan nu miidhaa jiru sooshaal miidiyaan addunyaa guutuu waliin nu miidhaa jiruun alatti akkuma faayidaa qabutti miidhaa sanii qaba jennee mire miidhaa saniin alatti miidhaa nuti addatti miidhamaa jiru jiraadha amma. Ifirraan gahaa jiru. Keessattuu nuti akka saba keenyaa kanatti akka Oromootti waa'ee hubannoo amma gaanti namni dhiyeenyaan argaa jirru namoota biraatiin gaafa wal madaaltifnu akka Oromootti haalan waan kanaan miidhamaa jira. Sooshaal miidiyaa akkaataa nuti itti fayyadamaa jirru keessattuu yeroo dhiyoodhaa as wanni deemaa jiru waan bareedaa miti. Miidhaan sooshaal miidiyaan ilma namarraan gahu addunyaa biraatii wajjin nu miidhaa jiru akkuma jirutti ta'e amma bu'aadha sanuma qaba dhugaadha akka maatireem tana kaafte namni wayii tokko amma dura dubbate gaafa lookdaawun namni hundi cufatee ture nyaanni hundi reestooraantiin hundi cufamee ture namni wayii maal godhe reestooraantii isaa akkuma jiru dhiiseti onlaayina eegale deliverii haala qulqullina isaa eeggateen mana manatti geessuu eegale gaafa lookdaawun jalaa wanni manni nyaataa biraan jiruume mana nyaataa keessaa kan beekamne duraan maamiltoota illee baay'inaan hin qabne magaalaan guutuun isarra deebite isa qofarraa order godhatu eegalte. Gaafa lookdaawuniin ka'ee reestooraantiin biraa hojiitti deebi'u namichi miiliyoonara ta'ee jira. Uummanni kun ammoo maallaqa qaban zeeroo deebi'aniiti taakka jaanii lafaa kaa'an. So sooshaal miidiyaan nama itti beeke sadarkaa sanitti namichi ji'oota hanga lookdaawun san keessatti miiliyoonara ta'e gaafa lafti nagaa reestooraantiin isaan beekamne maamiloota hedduu hin qabne
kastamara muraasa qofa akkana deddeebi'anii wanti yoo yeroo sanii fayyadamee akkasii kuti san qofaa miti. Kaabiilamee mucaa jedhanii ammaan tana wanti irratti wanti jiru kun tiktook irratti nambar waan nama foolowara qabu kun akka faalee addunyaarraa. So namichi kun mucaan kun lookdaawunii keessa takkaa'uu gaafa hojiin dhabamtee mana galan san calgee taa'urra jee waan san eegale. Hojii dhabee mana galee beelee wanti jechuudha yeeti waan takka takka agarsiisuu eegale gidabana rakkoo san. So akkanuma jechuudhani gurbaan kun yeroo sanitti sadarkaa kanarra ga'e. Arraan tana gurbaan kun takkaa nama arrabsine foolowara barbaadu fillee baanaa barbaadu. Jecha afaaniin illee takka bara dubbatu. Afaan hundi dubbanne nama arrabsuu dhiisi jechuma gaarii hundi dubbanne. Hamtuu dhiisi gaarii hundi dubbanne. Mr. Bean fi Charlie Chaplin taalee namni osoo hin dubbanne nama bashannansiise isaa jira tokko. So kalaamota kan dubbatin. Sooshaal miidiyaatti fayyadamee gurbaan kun arraan tana sadarkaa tiiktookara jedhamurra dabreeti. Akka tiiktookitti gaarimaa beekamaa ta'u sadarkaa birattu gurbaan kun advertaayizimentii addunyaa kanarraa wantoota gurguddoo inni beeksisa waan adda addaatiif barbaadama namichi waltajjii gurguddoo addunyaa kanarratti yeroo wanti yoo maallaqa guddaa kana qabalanii addunyaa kanarra soore waan adda addaa dalagu jira. So sooshaal miidiyaa kanatti fayyadameeti tiiktookuma nuti keessatti wal arrabsinu keessatti osoo afaan dubbatii waan kana godhaa jira. Wanni jechuu barbaade sooshaal miidiyaan addunyaa guutuu dhugaadhaa dhiibbaa akkuma faayidaa qabutti irraan geessise tanii dhalatti immoo kan nuti ifirraan gahaa jirru hisaaban qabu akkaataa nuti itti fayyadamnu fokkotaadha waan hin taane oofaa jirra. Kana gaa'ii. Keessattuu maaltu jira seete maqaan isaa sooshaal miidiyaa yookiin toora hawaasummaa jedhanii ammoo hawaasa keenya kana hawaasummaa isaa duraa diigee jira. Yoo dhugaatti maal beektanii akkaataan itti diigee maqaan isaa toora hawaasummaa ta'e mee yeroon dhumaa nuti jechuun kan namni shan akka namni jaha bakka takka wajji gattaa'ee wajji haasa'e yoomi zamana dheeraa dura. Zamana dheeraa. Namoonni silkii isaa fuudhee. 17 18. Namoonni silkii isaa fuudhee silkoo isaa laqa. 19 dammoota keessa. Namni silkii isaa laqa. Barcaa irra jiraadhu. Feetu aruuza namaa dhage. Feetu hafla namaa dhage. Namni kan hunda bira dabaree. Even miitiin irratti eegale. Qabrii namaa gubbaa dhage waan biraa keessa jiranni. Masgiida ta'e. Masgiida dhaqa yookiin kaabaa dhaqa inni addunyaa biraa keessa jira. Si galee. Hawaasummaa waan jedhamu kanaa maqaan isaa toora hawaasummaa ta'e hawaasummaa balleessee jira walumaa galatti. Kun hundi maal irraa dhufeenne itti fayyadama wallaaluu irraa. Nuti amma miidiyaa fayyadamu osoo hin ta'in bare warra miidiyaa hojjetantu nutti fayyadamaa jira. Isaa kalaama. Saniin ala wanti nuti asirraa hanga ammaa bu'aa buufanne je'ee namni illee akka sabaatti illee bu'aa guddoo buufate je'ee nuti ittiin dhaadannu kan miidiyaa kanarraa bu'aa buufatan jiru. Yoo jiraatillee namoota muraasa sunuu ammoo karaa gaariidhaan osoo hin ta'in nama biraa miidhaafaa ifi fayyadamu. Fakkeenyaaf nama arrabsitee wantoota garaagaraa gootee nama muraasa tokkorraa waan adda addaa fuudha. Amma fakkeenyaaf egaa tiktook kun dhufeefa nama wayii tokko gootaa namoota waliin buutaa gareen takka deeggarteeti giiftii garaagaraa ta'e kannitti wantoota akkasiiti. Kun immoo faayidaa miti. Kun miidhaadha osoo beekamee. Wanni kana asirratti gaaf tokko maal ture beektaa? Bakka hojiitiin dalagaa tiktook kana galgalarraa liivii seena. Galgalarra osuma liivii seenuu maaliin ta'e jaruma wajjin wal dhabuu jalqabe. Sa'aa wanti sun geesse yoo waan kana fuudhii naa godhe yookaan waan kana akka inni jaani bakka akka gadhaantummaa wayii turatti dhagaa. Odarra isaan wajjin wal dhabee tanan torbaan takka galee ciisee namni yeroo takka ta'an dalaydee silaa osoo liiviin seenin dura dalagu sana agartee walitti chilaalee kisiin jiru waan kanaatu rakkoo kana hunda fidee guutumatti tiktok dhaabeem. Liivii seenuu maal jiru irraan ergan dhaabbadhee booda qaamni kiyyarra akka waan ba'aan takkana buutee agartee akkasittiin fayyaa fi argadhee jara wajjin olii galee hanga ammaa dalagutti jira. Wal dhabbiin hin jirtu jechuun booda ergaan liivii tiktok dhaabe. Amma namni yeroo baay'ee liivii irra taa'ee haasaa oolu kuni nama tokko wajji waliin galu. Karaarratti yoo nagaa gaafatte illee akkama laalaas bira kutaa nama hedduun argeera. Sooshaal miidiyaa malee sooshaal laayifiin jalaabatee jira. Yoo si wajji ta'a addunyaa biraa keessa jiran. Nama nattas deemutti jiru kana nan dubbisa jee qalbitti yaada qabu achumaan gara biraa laalee kuta. Wanti kun maal beektaa? Wantiin isaa atteeshin isaa hin jiru hatamee jira. Inni waan biraa yaadaa deema nama lafarra deemu kan argu. Yoo miidiyaa irratti arga qofa nagaa jira. Araanni sooshaal miidiyaa akka malee badaa. Amma sooshaal miidiyaan gaa akkuma jenne akkuma miidhaa isaa arraan tana miidhaa isaa qaafne gaarii dubbachaa turre garuu bu'aadhas ni qaba akkuma jenne amma fakkeenyaaf gaafa arab ispiriingii biyyoota garaagaraa keessatti wanni akkasii facaasee 2010 takka.
dabana Arab Spring akkanatti namoonni akkaataa akka itti wal quba qabaatan akkamitti akka fincilan biyyoonni garagaraa biyyoonni Arabaa guutuun tapha sooshaal miidiyaati. Wanni sun hundi kaka'ee uummanni tokkummaadhaan ka'ee wanni sun miidhallee yoo qabaate garuu hawaasa tokkoomsee bakka takkaa waan takkatti bobbaasuudhaaf bu'aa qaba. Akkasuma biyya keenya 2014 irraa eegalee hanga 2018 akkasitti Facebook kan jechuun gaafa qabsoo qeerroon akkasitti wanti jettan nama keenya tokkoomsuu irratti qabsoo Oromoon tun guutuun karaa tokko akka gartee gara tokko qabsoo irratti bobba'aniif dhiibbaa godhee jira dhugaadha gargaare waan kana. So gaafa osoo akkasitti itti fayyadamanii yeroo mara bareedaa ture. Egaa ammoo qabsoon tun akka waan galma keessatti yaadame takkaawu qabsoon Oromoo tun gaa jettutti afaan faajutti akkuma taate namni gaafa sana akkasitti tokkummaan deemaa ture sun akhiratti wal diiguu eegale jechuudha. Bu'aallee hangas takka irraa illee arganne agarree jechuun akka sabatti hanga tokko nullee fayyadee jira yeroo muraasa fi sanbooda immoo itti fayyadamuu hin dandeenye warra sooshaal miidiyaa uuman qofa fayyadaa jira malee sooshaal miidiyaadhaan akka malee miidhaa sooshaal miidiyaa akkuma reefu jenne miidhaa sooshaal miidiyaan addunyaa wajjin nurraan gahaa jiran alatti nuti ifirraan gahaa jirantu guddaadha. Egaa sagantaa keenya gara goolabaa dhiyaachaa jira mee san duratti waan takka waan dhaammattee yoo jiraatte dubbadhaati sagantaa keenya haa goolabnu. Asirratti waliigalteen teenya akka sooshaal miidiyaatti fayyadamaa jirru miidhaan isaa egaa daangaan qabu warri miidiyaa uume nurraan gahaa jiran caalaa kan nuti achuma keessatti ofirraan gahaa jirru egaa akkuma jette caalaa dhufe kana keessatti immoo namoonni gara feesbuuka badhaman dandalas mararran jiran gara tiktookii dhufanii tiktookii keessatti hawaasni waan achitti akka walitti dhiyaataniin wal godhaniin hawaasni biyyallee kan fuula walitti goran jiran. Wanti kuni miidiyaa qofarratti osoo hin ta'in amman tana yeroo gabaabduu booda akka waan lafa tanarratti illee hawaasa kana duddaa garaa walitti godhaa jiru itti deemaa jirra. Kan dhaloota tabooda itti deebinaa barga amma dhaloonni ganaa nuun dhufne yoo dhalootuma amman tana miidiyaa fayyadamaa jiru kanaawu lafarratti walitti gabbabbaasuu fi jibbansa addaa tokko uumuu sadarkaa kanarra jira amman tana. Maal seete osoo furmaatan jenne dura sila waan kana uummanni nurra waa beeku hayyoonni jajjabaa dubbachuuraa bareeda nurraa illee waan bareedu miti garuu ankuma xiqqaa ta'ullee nuti akka nutti fakkaatutti waan yaaduu mataa keenyaa gisee kaasnu waan takka wani dhugumatti nama kana gandaa fi gosaan qoodee wali buusaa jiru keessaa tokko maali namni miidiyaa irra jiru waan dubbatu beekuu dhabuudha. Takkaffaa namoota garii agarta namoota waa beekan jettee yaaddu rakkoon isaan uumaa jiran osuma waa illee beekanii yeroo dubbatan waan jechuu fadhansan gartee akka silaa yaadan sanitti dubbachuu danda'uu dhabuudha. Yaadni isaa waan biraa wani afaan hin jiru waan biraa. Ha dhageeffatu hoo waan kana gizee dhageeffatu okay mee waan kana irraa hin fahama yaada isaa irraa hin hubadhaan osoo hin taane akkamittiin deebisaa kannaafi namichi ganaa haasa'u jira beek hin fixanne toltuu namichi kana booda fidu isaaf hiikkaan qabu. Maaliif namichi isa dhageeffachuu hin jiru. Deebisaa isaaf kan yaadu jira. Liif jalatti jechuudha. Yookiin komansaa bareessuu jira malee namichi kun gamam deemuu jira agaruutti hin jiru. Kuni rakkoota hedduu nama cinqaa jiru irraa. Namni keenya silaa haa dubbatullee if duratti yaadee waan jechuu fadhisan tanuma dhugaasan yoo jee bareedaadha. Haa dhageeffatus yoo hubachuuf dhageeffate. Akkasumatti ammoo hatee jee waan hin taane dubbatu sun irraa beeka. Bara jechuun warroota silaa waan agarra isimu jiran. Namoonni gari osoo dubbatanii afaan fuudhanii namni kun toltuu haasoo jira akkasaa. Inni bara toltuu haasoo jiran. Namni karaa biraa gisee hubateen keessaa utaalchisan. Samoota inumaatu itti cabsa bakka aaree jechuudha namni kun. Keessaa utaala namni kun waan biraa fudhata. Silaa wanni ta'uu qabu maali haa dubbatulleen waan jedhu san sirrii dubbachuu qaba haa dhageeffatus osoo hubachuuf dhageeffate hawaasni kun rakkoo dila kana keessa hin galu. Irra hamaan dubbii ammoo miidiyaa kanarra waan agarru namni egaa waa dubbatee booda wanni irraa fuudhamu viidiyoo xixiqqaa mummuramee gadhiisamu sani. Awwaan hedduu ajaa'iba. Guutuu miti. Namichi waan inni ji'ee keessaa hanga muraa waan isan fakkaanne hin gadhiisan. Yeroo kana maal ta'a? Warri namni hedduun viidiyoo dheeraa dhaqee dhageeffachuu hin dhaqqabu. Muraa kana fudhateetuma. Ooyintu inni jesan qofa isaa fudhatanii. Waan dhawa. Kun rakkoo guddaa jiru osoo hayyoonni keenya gabbahanii waan kanarraa ummatoonni waa beekan dhugumatti hawaasa agartee furmaataan itti laatanii nu caalaa waan tolu jeetii yaadan akkasuma galatoomaa eenna kiyya. Tolega kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment arraan tana gaa rakkoo itti fayyadama rakkoo sooshaal miidiyaa fi itti fayyadama isaa hanga nutti mul'ate takkaawu yeroo gabaabduu qabnu keessatti hanga tokko kaafnee jira.
خطأ تانو نمو فرمان نوان كنا مال وان جو إرت مريانا إذن اللي ياده خيط المغنى ياده مو فرمات جتني ياده يوجراته غرب البلاتين أكاس مغرا كومنتيتين أكاس مغرا إنبوكتيتين جتورا نوفقاو دندي ثاني خطأ تانون مري بلا فرمات اتفايدة ما في سوشيال ميديا رتك أبني رفنا هنگا متي نوردفو خيثني بهدو تكغلطوما إذن اللي وري أثتنا وجن فتني مري خنا فكات فوات خيني بدبرتن ندو تقول فادا سيدي غلطاني قبي خيني اتيانو هنگا ولتي ديبنوتي نغا نفترا